Oke, itu kan itu masih kode. Oke, uang darah kode anda berbalik senturi kerja putin uang kerja cuma dengan teri. Sana muda misalnya leyon mungkin lagi sabah kan bawa iga ujung sana dulu sebagai warga overall tilanan teri. Karena itu dulu alkan leksi sembulu ini dulu sesawan teh lebar kamu. Sana muda garaku kan sudah hidup pun tapi sekarang kamu juga kecil ini melakas ini dia mah yang cantik kedua kedua jadi mufrah kabel tadi mah namanya malu wanita bayi yang berarti kabri malu kabel jadi wanita bayi dan kini harus kabri sana muda sejak kamu sama dengan kode kuliah anu galam apa kasta tu maniala manjede maniala garasi madai manjede isi yang rumahnya tu yang rumah dan tiga betul kusacanya kopinya tu pilih semua tu hamnya semua menasfah makabutri lagi sawa yang bayi macamnya kan dan akan mau berbangga rumah jalan yang kamu turian sana boda tunjuk kamu nabi bayi kan sana maafnya tu sekarang tak kasih cerah dan cerani sana boda naik oke kafan kafu as aku masih aku satu takdiran kan tiga sana tu full ragafan bau kafu mana fias kau ini sesama selana dulu wajib cari bagian aku kafa kadang ada bila pun kasam aku tu mendafka dan dia tahu nak ka tuan berwala callu bantu kafa tu kafa tu pun ni situ raga kafa nak tahu kafa tu kusatunu darbat tu kafa dah kamu itu sana tiga kafa dapat kumi lama mata callu bantu tu nabi sini kata desi bujal kan nak bujal kan isi asli nama luar dia raja kadang dan kadang nak kisah tanah dan lanjut cina dan ramu tapi aku bisa berkata meli bagi nak datang dan nur faham sana boleh tunjuk jadu namni waaqayyo nawamani asnawasani bollichi duwwaata feeranaan jedhan ishi bollichi isiif qotame sun duwwaata gaafa iddoo sana teessu calluma kan inni mataa kee amma miillaatti si gubu raajiin kadhadhaa kan isiniin jedhan achumattidha ergaa yeroo kam kaasitti dubbatame sana booda nama keessaa nawamanii ati naan jedhan bollichi isiif qotame duwwaata feeranaan jedhan udah buan fi bakanis malu iyo hamba yo itikain bakanan tasaqayyamu malif butwa as telefon berat ana habis mati ko tibis nak kadatani sana boda pishanto kona bane matu gerate sana boda ganama heddu fidanis devi na bu an ma ko gutman fada tiwase kana na ka pishan tanfur sana boda tu manjaru bishaan kana namti ta'a bishaan kun dhiiga kiristoosiin malee bishaanii miti sana booda anis na fayyade dhugaadhaan isiniin jedha bishaan sana guyyaa lama kan sadiin dhuge sana booda nagaan ta'e waaqayyo hidhaa koo dhukkuba koo hundumaan irraa hiikee kana qofa miti yeroo dhufe mucaa xiqqoo tokko fudhadhee dhufe kana aadaadhaan kooti isheen illee mana barumsaa keessatti sana baratu rafti turte yeroo baay'ee irra kana ishee wajjini isheen illee sadarkaa keessa baatee waaqayyo kufaanisee inni eegan dabartee waaqayyo magaalatu sadarkaa keessa baatee jirti. Isuma kilaasitti raftu gaafas dhuftu gara sadarkaa hankii keessa dhuftu. Kadhatanii. Meeqaffaa baatee? Isin sadaffaa baatee jirti. Waaqayyo mee harka walitti buusaa jecha. Harka keessan ol kaasaatii hin danda'ama jedha. Hin danda'ama. Itti dabalaa waaqayyoof hin danda'ama jedha. Waaqayyoof hin danda'ama. Addana dhufuun kee hammam ture? Jalama ture? Tutti jalamaati. Erga sanaa dhibee sanaa dhukkuba. Isa qofaa miti. Adaadaa kun siree irratti ciiseen dhufe hangaafa miti. Isheenis dhukkubsatti turte. Indaamu isheen amantuu miti. Ana qofaa mana sana keessa. Jam fide ifes akkasumallee turte. Sana booda ciiseen ciistu anis atis ciisurra andeemuu konaa wayyadhee itti meeneen dhufe gaafa dhufu gara sa'aatii 7-8 gidduutti wanti ta'e ta'ii siif kadhatamaa harka kee gara sanatti qabinaan jedha jettu isheen siree irra ciistu. Yeroo asii sii kadhatamu. Yeroo asii fudhatamu isheen kuftee an dhaabadheen kan ameen jedhee fudhachaa ture sasaannaa kadhatan jechuudha. Asii raajiin sii kadhatu ergaa sitti dubbatu eessa biyyichi? Nadhii dhibee. Nadhii dhibeeti isheen siree irraa kufti. Harka keessa walitti buusaa hin Yesus jiraata. Erga sana maaltu isheedhaaf ta'e? Sana booda isheen siree irratti dhiisee dhufe kushiinaa kan naqee argetu isheen hojjetu. Yeroo itti dhuftee siree irra ciifte gaafa itti galtu immoo hojii hojjettee ililchaa guddisaa
Sana qofa miti waaqayyoon afaan guddaa sanaaf godhe dhugaadha. Kana keessatti harka isaatiin hidhatee qabee bishaan sana naa qaatanii raatanii erga naan kadhatanii biyyi koo Damdoolloodha na waamanii ka'anii maqaa obboleessa ani nan kaabadee isaanin abaluun beektanaa jedhan eebbisaa ture obboleessi koo irraanfadhee naan barbaachaa kan obboleessa koo ture achumaan yaadadhee san ameen jedheen fudhadhee inni immoo abjuudhaan naannoon Machaaraa iddoo jedhamu hojjeta Damdoolloorraa nan beekan jiraachuu danda'u humna ibsaarra abjuudhaan namni natti ciniinnata yeroo daandiin qabaan dhiphata ture sana booda isaafis abbaa kootis abbaan taamuroo taamuroodhaan jireenya dhugaadha waaqayyo maqaa abbaatii kootiin na waame ana maqaa isaanii waamee jechuudha. sana booda haati koollee baay'ee dhukkubsatti abbaan koos akkasuma obboleessi koo xiqqoon tokko waan inni irratti miilli isaa muluun qunca'ee ture. Kan hundumaa waaqayyotti humnoo kannee mul'atee waaqayyo kan hundumaa irraa nuyi kee engada gaafa gaafadhu akkamii lalisaa gaafa jedhu anoo nagaadha dhimma hin qabdu reennaan tun dhimma gabaadhe sinna suna. Akka keessa walitti buusaa ililchaa nama amanuu fi utuu isin as teessanii maatii keessanii fi mana keessanii waa ta'a gaafa jennu wanta mee afaan hundi nu bare isinitti fakkaata. Mee warri dhuga baatii kanaan amantan mee harka keessan ol kaafadhaa. Utuu as teessanii biyya keessanii maatii keessanii waa haa ta'u. Maatiin kee hunduu nagaadha. Maatiin koo nagaadha. Sana qofa miti. An gaafa na dhufee waaqayyo an mana dhaan ture waggaa lamaan dura jechuudha. Naannoo Finfinneetti nama wajjin waliin hidhamee ture. Sana booda akkuma fedhuma waaqayyo waan taanaaf hidhamee jedhee yaada. Maaliif waaqayyo achi keessatti wanta na barsiisuu qabu mana waaqayyo dhiisanii yeroo jireenya mataa kootii soorumaaf wanta garaagaraatiif jedhee iddoo dhiise waaqayyo immoo didee yeroo inni itti na bara al tokko ajajamuu diduun du'a fide wanti jedhamu dhugaadha. Anaan waaqayyo mana hidhaatti na darbatus immoo nan ganne achi keessatti waaqayyo na hojjetee akka durii kan taate akka ahaaraadhaan na kaasee wangeela san takkaa dubbisee hin beekne san quban qabne waaqayyo fuudheen harka kaayee dhugaadha bakka iskiriiptuu daftarri hin jirretti faarfannaa na barreessise ana nama karaarra deemu sana booda faarfannaan fudhadhee ba'e gaafa nan dhufellee paaspoortii haaraan fudhadhee dhufe namoonni as keessaa wanta haaraa fidanii dhuftan jirtu wanta haaraatu isiniif ta'a waaqayyoo waan guddaa isin beeksisan ameen jedhee fudhadhee galee achumaan gaafa nasii fuudhee ba'ee Finfinnee dhaquu gara istiidiyoo galuudhaafi diinni mul'ata sana kubbisuu jecha hin danda'u sana paaspoortiin koo sunis borsaan koo sunis irraa bade gaafa irraa badu silkii koo mataa qofan harkatti hafee sana boodatu jedhu waaqayyo fagalatu istiidiyoo sana nan galee sedhan waan baay'eedhaan irratti fokoraa ture istiidiyoo galee sagalee erga laadhiraadhis kompiitara tabalaashee sagalee naa kennuu didee utuun jedhu maaliif waaqayyo akka duwwaa na galchitaa utuun jedhu an waaqayyo ati galataan na galchita tanaan dhaqee miilla kootiin dhaabadhee si galateeffadha mana sanatti argamteetta argamuu harka keeti argeera hin turre hin oolle dhugaadha waaqayyo isa fagoottee dhiyeesseetu galataan har'ana dhaabeera waaqayyo isaaf haa galatu sana booda nan dhufee paaspoortiin sun irraa badee lakki paaspoortii kanarra sagalee jira dibatarratti irra jira maaliif waaqayyo sagalee isaa utuu beekna utuu iyyaa isaan ta'e hin dubbatu ani numan baasadhe gaafa sanas haaraan fidee dhufe har'as naa baanan ji'a tokko fiddutti haaraan of fidee dhufe ammas haaraama qabdu mee nama sin bukkeetiin har'as haaraama qabda jedhaan Hallelujah. Mereka keessa ol kaasaa maqaa Yesuusiin si jijjiirame. Lame himbadee haaraatutti jijjiirame. Maanni Yesuus harka keessa ol kaasaa wanti faayidaa hin qabne wayii barana sirkaa abuu bara haaraa kana wanta haaraan harka kiyame. Kana booda wangeela sana naqee mana hidhaatti eeggata hiriyoota kooti kenneeta ofii kooti haaraan bitatti dhufe kun haaraa man qabala. Wangeela haaraa qabaa mukaan. Gaada. Harka walitti buusaa ililchaa godhaa. Eebbifame gabaa keessa gargaara. Amiin waaqayyoof galannaa ta'u.